Waraanni adda bilisummaa Oromoo waraana karaa nagaa jedhuun mootummaatti harka kennachaa jiraachuu isaanii fi mootummaa waliin hojjechuudhaaf qophii isaanii akka xumuran OBN Afaan Oromoo gabaase. Godinaalee Harargee Baattii hidhattoonni ABO 510 hidhannoo guutuu waliin karaa nagaa galan jedhama. OBN Cyber Media Sadaasa Duwwaa 2018 hidhattoonni karaa nagaa filachuun galan kunneen ilaalcha dargaggootiin bosona seenuu himuun amma booda qabsoon bosona keessatti godhamu uummata Oromoof bu'aa fiduu hin qabu jechuudhaan karaa isaanii adda baafachuudhaan daandii nagaa filannee galle jedhanii jedhu. Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii godina Harargee Ba'aa Komishineer Gargaaraa Naasir Muhammad hidhattoonni godinichaa keessa socho'aa turan hidhannoo guutuun harka kennachuu ibsanii. Hidhannoo guutuun gaafa harka kennatanii harka kennachuun osoo hin taane garuu waraana karaa nagaa jedhuun osoo barreeffamee gaarii jedhu. Sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti wantoonni mul'atanii fi wantoonni asirratti argaman tasa waliin ilaallatu jechuudhaan fuula sooshaal miidiyaa garaagaraa fi akkasuma toora yuutuubii TikTok irratti wantoota faffaca'an wantoota garaa nama boreessanidha. Isaan keessaa waraanni adda bilisummaa Oromoo harka kennatan kan jedhu soba ta'uudhaa fi kan booddeetti nama deebisu miti jedhu. Harka kennatan osoo hin taane karaa nagaan gara qe'ee isaaniitti galan jedhamee osoo katabame baay'ee gaariidha jedhanii fuula sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti dubbatu. Oduu keenya biraatiin Itoophiyaan akkamittiin biyya keessatti diroonii oomishuu jalqabdee isa jedhu kan isin biraan geenyu ta'a. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Itoophiyaan diroonii waraanaaf tajaajila garaagaraaf oolu dur alaa bittee turte. Yeroo gabaabaa keessatti biyya keessatti oomishuu eegaluu Ministeerri Muummee Abiy Ahmed himanii. Bulchaan Itoophiyaa warshaa oomisha diroonii Skywin Automatic Industry jedhamu yeroo eebbisiisan kana kan dubbatanii diroonii biyya alaatti gurguruuf qophii ta'uu beeksisanii. Yaada miidiyaa hawaasummaa isaanii gubbaa qoodaniin oomishni kun kan eegalee loluuf miti lola hambisuuf malee jedhanii. Humna xixiqqoo qabatanii humnoota dogongoraatiif yeroo baay'ee akka itti yaadan gochuuf jedhanii. Yoo immoo lola hambisuun dadhabame lolli eegalee gabaabsuuf kan gargaaran akka ta'an dubbatanii. Yaadi kun gabaabaamatti isiniif fakkaata. Itoophiyaan keessumaa waraana kaaba biyyattiin ol qabatee diroonii waraanaa bal'inaan fayyadamaa turte. Inuma dirooniin bifa waraanaa jijjiiruu xaaliyoon satti himuun lammiileen nagaa irratti miidhamaa turanii fi waraana kibbaa biyyattii ol qabatee diroonii waraanaa bal'inaan fayyadamaa turan jedhu. Inuma dirooniin bifa waraanaa jijjiiruu xiinxaltoonni himu. Lammiilee nagaa irratti miidhaa qaqqabee ol qabatees aangoowwaniif ni qeequ jedha. Ta'us aangoowwanii Itoophiyaan gara caaluu diroonii qabachuuf ifatti dubbataa hin turre jedhu. Haa ta'u malee booda kana yeroo agarsiisa meeshaalee waraanaa dirooniiwwan mul'atanis ni jiru jedhu. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed oomishni xiyyaaraa nammaleeyyii faayidaa guddaa akka qabu dubbatanii akka kaleessaa hin kadhannu nuti oomisha akka kaleessaa hin binnu asumatti oomishna waan ta'eef akka kaleessaa xiqqoo itti baay'isuu dandeenya nama ga'aaf teekinooloojiis qabna jedhanii biyya keenya tiksuuf ga'umsa guddaa akka qabnu kan mirkaneessuudha. Lammiileen Itoophiyaa maraan baga gammaddan jedha jedhu. Eebbi oomisha diroonii kun yeroo Itoophiyaan Eertiraa gidduu walimannaa dhaga'amaa jirutti mudate. Jalqaba torban kanaas warshaan meeshaa waraanaa haamachoo rasaasaaf inspaayirii dabalatee kan oomishuu eegaluu Ministeerri Muummee Abiy Ahmed dubbatu.